bilbila keessaa gaa waan daataa fixaa jiru siitingii takka kan namni hundi sirreeffachuu qabu sin agarsiisaa. Namoonni daataa fayyadamtan gaa yeroo isin daataa fayyadamtanu siitingii kana yoo siitingii bilbilaa kun yoo banaa ta'e daataa bilbila keessanii akka isin jalaa dhumu isin jalaa godha. Siitingii kana haala kamiin akka ofirraa cuftanuun isin agarsiisaa. Bilbila keessaa gaa siitingii kun yoo banaa ta'e gara appilikeeshinii biraatiif daataa keessan sheer godha jechuudha. Kanaafuu siitingii kana namoonni hin beekne haala kamiin akka ofirraa cufattanu isin agarsiisa viidiyoo irraa keessatti jechuudha. Siitingii gaa namoonni haaraatan fooloo gochuu viidiyoo laayikii tuquun dhaggeeffadha. Viidiyoon kun akka namoota hundi bira gahuuf sheer godha. Siitingii kana gaa yoo ofirraa cuftan daataan bilbila keessanii dafee isin jalaa hin dhumu isin jedha. Siitingii kana ofirraa cufuudhaaf bilbila keessarraa siitingii dhageessintan yoo ta'uudhaan gaa secret and privacy bakka jettu kan isin kan nam tokko immoo privacy jedhes siitingii baratte ba'uu danda'a. Kan nam tokko jechuudha. Ganjallaa kana privacy bakka jettu ni isin jechuudha. Achirra eegatuqxanii privacy keessanii seektu jechuudha. Asirra eegasentanii haala kanaan ol ta'uudhaan gaa asirratti other privacy setting bakka jettu tuquudhaan daataa kana asirratti send bakka jettu kana gaa daataan settingin kun yoo riqata banaa ta'e daataa bilbila keessanii gara appilikeeshinii biraatiif share godha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan ofirraa of gosa jechuudha settingii kana haala amma jiru kanaan yeroo isin gubbaa tuqxan ganjallaadhaan mallattoo raayitii irra jiraate raayitii irraa kaasuudhaan okay ni gootu haala kanaan cufamaa jechuudha. Jedha kanaafuu kan namta takka settingii bilbilaa keessatti raawulee kanatti privacy jedhee isinii dhufuu danda'a jechuudha. Yeroo inni haala sana isinii dhufe azar security setting keessan hanga ofirraa cufuu dandeessu. Haala kana ofirraa cufaa viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'u laayikii fi sheer godha.